أجرهم بداسي ناف بلش جنة خيكاري دو أجرهم بداسي بيتو بر هانا عرب سني هانا كيكنا هانا قلبتن أما تمي قبوتو بر نمي كنا عرب سني أدبني تو مريسن جاتو مالي أدبني بيتني ديبسان ديبسو بان نما نعرب سفون دابو سنتناش وديتناش نجون قبي خنا بر وني أدنو بدي وني نجيجي ريحنا لا عندي بيسان ديبسو سنيفو إيجاني أدبن كنافو دفتني أواني سنجارة دوفين ديبسان أنا ديبسو مالي أنا كل يفدي بس مالي في نمني أنو تي كل متجي أنا نعربس الجمر كل قفان نعربس دوغان كل تو نعربس أنا مو كل يبقى دي بس كان أبو ورني سنجالة دورني سندين كسبت دفتني ما كيسي عربس الجراني نسي فرا دي بس أفاني كبدو كويات كيسو ما هون داون نمني ما سي عربس دي بس فرا دي بس أفاني كبدتن والله أفاني كب يوم خيرين تبدأ ميديا أنا غرغر شو دندا والله نأمنا تيك توكي أنا كوتوتي إتو Ungaan Oromoo miti akka Itoophiyaa akka East Africaatti TikTokii kana jecha takkaan jijjiiruun bit godhuun danda'a. Garuu maal naa fayyada? Uummata Oromoo miskiina haadha teenya waan nyaatu dhabdee riskii isaanii cufuu taati. Namni Oromoo jaalatu nama narra namni sabaaf quuqamu gabbee ajandaa nama godhatu. Saniifuu nuti warra sabaaf quuqamudha waan ta'aniif namaaf deebisaan deebisu. Please akka namaaf dhufee deebisaa deebisu godhan deebisu wallahi. Inshallah nam tokkoof deebisaan deebisuun hunda isiituuf warra na arrabsu hundaafuu itti haa tolu haa jabaatu itti haa muddanu wadafiit jaanii gisee nama na arrabsan. Okay, gisee osoo na arrabsan argitan warri na deeggartan maal jettanii wadafiit jabaadha itti fufaa jeen. Very good jaanii very funny jaanii wallahi deebisaan deebisuun. I'm sorry guys. Akidala takati per dala jabdu antati namni sikera kasikera ros barka mambara ne mayi mi dawan te kar la ni yele ya ti bare dur kitana ngi mana kana dum ta wan brahasa wallahi wan na ba jichu ani na mota kana media gudda da bai zawe media o men ne ita ta wuce fa kun baitan media o men ana aka maki kani media gudda na kai sai sani namasi arab su jira wada fit namasi arab su jira ne a sai na arab bismillahir rahmanir rahim a'udhu billah man ta da mata kai media gudda ne da kan gida wallahi gaba sa wai men ira da ba ta mani da kun guys dai ha jadi da jajjabe sa sweetie tano guys shabu media rat interview gore indra de malala arra o men ira tile wai sabaqiya interview ni goda bikuma hundattu maalif dirqama manna kun sagale arkati rakkoon isaani rakko arra maalifin o emenitis bikkaun daratille deeme sagale kanna jirani beeytani maaltu jira seetan amma nuti ni gargaara fakkeenya gargaarsi kun ni gurama eega gargaarsi kun gurame ummanni kun lammada ni beela hani lammada ee isaani waan jaamuun ne ajisi rakkoonni dhufti ammallee yoo jimaan hin sirreeffamin uggura mootummaan jimarra kaa'e yoo hin kaasin diinagdeen uummata keenyaa kanam tolchee kun yoo irraa hin sirraahin uummanni keenya ammallee deebi'ee maallaqni kun wali guuramus qe'ee deebisnus kana booda beela'uu osoo hin ta'in ni dhuman. Isni galee beela'us namni gis takka ni gargaara gisee laman gargaaru barakkasi bar gargaarsi hundi gisuma takka godhamaa miti gisee tokko ni beelee gisee lammaffaa ni dhuma akka uummanni keenya dhumneef maal godhuu qabna eega gargaarsi kun dhumate hashtagii qopheessina TikTok irratti na wanni Facebook irratti hashtagii qopheessinu mootummaa arrabsuu mootummaa qeeqoo osoo hin ta'in mootummaa keenya kabajaan jaalalaan uummata keenyarraa harka akka kaafatuu fi diinagdee uummata keenyaa akka sirreessuuf hashtagii beekarraa hanqa xiqqatti aktivisti ranka sheekatti hashtagii barreeffamni tokko ni qophaa'a miidiyaa feesbuukaa fi OMN bika hundaratti akka faca'u goone sagalee haaraatti ammallee uummata keenyaaf taasisne akka jimaan gurri jimaa uummata keenyarraa sirraa'u maaliif uummanni kun gargaaree jira hawaasni gargaaree jira lammaffaa deebi'anii beela'uu danda'an lammaffaa deebi'anii dachii isaanii lafa isaanii buqqaanii biyyoota adda addaa irratti baqatuu danda'an akka hin baqanneef akka hin beelofneef akka hin dheebonneef maal godhuu qabna gurri jimarra kaayame mootummaan akka sirreessu qabu karaa nagayaatiin karaa qabsoo nagayaatiin lola osoo hin ta'in karaa saniin ammallee deebinee kan hojjennu ta'an isin jechuu barbaada. Hojii hedduu harkaa qabna waan ta'eef hojiilee teenya warra nu arrabsuuf yeroo kannitanii warra nu qeequuf sa'a kannitanii akka hojii nu dhorkine uummata kiyya qashtii galatoomaa isin jaaladhaan. Okay akkas.
ما نجرت ماكية نبوتية جرى والله ما مبارك كركاسي أما برو كساشن بودا تعالى ما تكتب مسالة مثلك ما شاء الله ناسا هي تبقى ليش قبيتي بيتي قبيتي جرتي ايه قبيتي ورثي انت تبدا وانغا وغافي قبدرس كافداني ميو سوفيا تبدا نسكي اندلا غورو بنبتا جمسي راد ما كيتي جرى انت اللي ريفو يسجرتين عن جد في نجرة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أكم نجا فيا دا جرتان. أكم نجا. جرتاني ماكي. والله الحمد لله رب العالمين. بقى جرات والله من لي جرات دا. غافي تكن كبا وين سي غافت شو كده. أيه نجنتي. nuti warri as jiru kun beekte sirri wal beeyna eenyu akka eenyu ta'es eenyu akka maal ta'e sirri wal beeyna. Gaaffiin kan kee maalinni? Jechuun waan TikTok kanarra deemu jiru gargaarsa kana namni duraanis gisee duraatis akkana manni aralkee haa gargaaramuu jedhee mana kiyyatti guyyaa saftii akkanatti haa eegalamuu jedhee namni lafaa kaase si'i. Baay'ee dhaggeeffadhu bakka waan kanarraa dubbachuu waan natti tola. Maaliif saftii gargaarsi ni godhama waan ta'eef booru saftiin gisuma keessa ilaalla akkasii wayyuu. warahmatullahi wabarakatuh. Ayyee rakkoon qabu saftuma wal agarra inshallah rabbi jee garuu saftii manuma keetii mire. Mana kiyyee. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salaam bi. Abshir ayyee waan rakkoon qabu. Anbar ganama silaamana lama moosa digalee bakka si arrabsan galee barsi deddeebisee arrabsee dadhabee booda kana jenna ishiinuu dhiifte maaltu na cinqee jedhe deebi'e. Warri as dhuftan warri gisee mana kana seentan nama si arrabsu jira. Maaliif waan kana naa seenaa bakka sinimee ani nama akkasii waan ayyee inaa soofnu lamu garuu as jalatti koomentii danuu argee ka'e ijoolleetu jimmaatu wal ijaaranii si arrabsu jiranii wallaahi an jimma maayikii garuu si jaallata jimmi guutuun si jaallata garuu nama tokko si ani beeytanii bara amala xiyya kami naa beeytani I don't know ani bakka I don't know amala xiyya kana beeytan maali ni beeytani rakkoon xiyya hinaadaas dhuftanii namni fedhe na arrabsu itti dhiisaa bakka ani arrabsamuun barka duraati miti bar ambar arrabs tiktokiin guutuun gaafa na arrabsee bar biyyi guutuun na arrabsee beekaa baran tiktokiin xiyya gubatee beekaa baran arraba keessa kutee bikka hin kanina mana kana dhuftanii kun mana nama guddaati. OMN miidiyaa keessa jirtanii kun anaaf OMN dha akka Oromootti miidiyaa Oromoon qabdu ka sagalee itti ta'uuf ka waan hunda itti ta'uuf kun mana guddaa kanaa dhuftanii nama si arrabsu jira akkamii jettaniin je'ina please. Abbaan fedhe dhukkeen irraatti haa kasutti hin dubbatiin bira kutaa warri waan dalee neenuma haasawa warri waan dalee namuma arrabsasi jammar dhiisaanii. Warra mana banatee na arrabsu maa dalaguun danda'ansaniif dhiisaa. Haya, ada kam te surprising kan ke? Tidak anjir enam bakal mesyang aku mat badaram ti akasitti. No. Ambar ni mehta busy teti. Wallahi wana te surprise nama go duar bade sani. Akka surprise ni kesi mi jau wada si senen jurani mo wada senen tigu. Karo ande gitu. Ati mo tikusho na usu kabda garte mi wani rajuru sar ku jirta. Sakti Maki abisan maki. Koy maki. Oh nanda gitu. Maki abdisan makan mucatti eenyudha makan ishii siin jedhaa jira. Ganni da makan. Gannat eenyuti maqaa guutuu beektaa? Yaa buree kun tana gannat eenyu jaa maqaa abbaa isiin laalle akkam. Akkamitti argachuu ni danda'ama?
خيساني نابر رزين أنا مكايسي لا تيك توك إيسي شير تقولي أنا شير قداف جنة وشي بس واحد تبازل صديق بس واحد ومي سورة هي خيساني سيل على خدران غرغار سواني قداف هي خيساني سيل على خدران غرغار سواني قداف ماكي مقاصي ده بيور انتلا أودي سايلالو ديمتنا فكاتي ميكو سيني سنكابن مولتو يملا تاتي جلاجد كوي جنة شمالس جربي جنة شمالس جربي أركتي أرجي جنة رومي عدا عاوش بانكي تو بيسين كيسان شي ميو توتيا أكم جرتنا ما تخيك أشتي سجلين نفرنا بتقول نجي كم نقول فيادا مال جرتا جمعة مبارك هاسي تبدو قاف أنا ملي عاصف سفت أبد سمي من أخي خنتي يو هلا أملا تنسيك يا ميعي قطة تفتح أنا جنة شمالس أنا هيتو جرابر هيتو سورة كاميرا كاتسين تيك توك इसी पर बात दे إني نام هيتو جرا جنة شمالس كجر कोई शेर में कोई गन्ना सीन ला रहा कोई में ओके कोई हाय कैसा नंजेरा कमिटीज शेयर से करे में ओके नागली बकम अम्मा इसको ना हाय सिंजरा जरा यार का दे इसी बर्बादा इसी यार का चुंदन देंगे वो بقى هذه خيسة ندو بس يعني جزين أسرع قبو إن أركا وانتي شير سيبقى عبد شا كم إتا هاي سي بريسي كيس أكون سي بريسي را يوكي زباتنا يرجع هاي تولي مي أو توتيا تبدأ قام تخيك أشتي أيه تبدأ مو وليني سني تبان كوبي لينك مي جايز منا أورومو في كيس تاب كوبي لينك كنت خيسانو دفع كنت خيسانو مي تاب كوبي لينك مي يقول اسمي من قستي جرتا ماكي ربي جينا قلت لي ما تتماتي في اوكي ما لنا حسين أما سمو ده gargaar sa umarta keenya sirtaati sanillee gaa'eessa fuudhamu murteeffadha. Assalaamu alaikum. Waalaikum salaam. Akkami nagaame. Nayyaa. Maal
jette. Nama waan addaame. Nama waan addaa takka hedduu takka dhukkubee mana fincaanii keessatti waa ba'anii maali haadhaan qabdu abballeen qabdu harga isaa jirti mana fincaanii keessa waa ba'anii maal jechuun dhukkubsattee akkasitti hanga afaan oromoo kun akkatti naan galu maaltu beekumsi doo na jaaniini dhukkubsattee akkasitti mana fincaanii keessa waa wanna keessatti deemaa maaltu bee jechuun jawwee maal jawwee itti beemu waan akka bineensa moo bineensaa miti lakki bineensaa miti Qaamarratti waa bahanii anisa. akkuma mana fincaanii seenaa Akkasii qaama saalaa irratti waa bahanii jechuu isiiti. Way itti bee way itti bee waa ba'anii maali mana fincaanii moo manuma fincaaniitti seenanii bichaa itti ol beekisiitiin way irratti bee Qaama saalaa irratti waa bahanii mataa wayiitiin isaa mana fincaanii akkasitiin bee ureen amma akkaati himte namatti wayin bee haare irraa baasee yoo waanii akkasitti maakiin naaminaan jette rakkoo takkaa turre qubatee mana akmaa yeroo geessan nirsi na jaaniini akkasitti akka na gargaaran itti naaminaan jette haadha faatitti illee yeroo eebbisii jala barreesseetiin ati nagarree eessa jiraatti jette isin argeessaa jiraatti Itoophiyaa galuu fi ammaan tana Itoophiyaa galiif dhoosii jaanii. Okay. Mana yaalaa silaa deemtee dhoosii Itoophiyaa galaa deemtee waraqaa kannaniifiiti. Kamisa deebi jaanii akkasitti waraqaa kannaniifiif dhoosuudhaaf deemti akkasitti haadhaan qabu abbaan qabu jettee inni kan warra bii wal nu barsiise. Isin mee eessa jirti luba? Isin maaliif itti Isi waliin sin dubbisiisa waraqallee kun agarsiisinaan jettee waliin sin dubbisiisa fiidiyoodhaan. Ayyee rabbi haa fayyisu. Fooloo na goote fooloo sii deebisee jira keessaan na dubbisi. Ayyee sin dubbisa. Tokko siitillee keessaan si dubbisiiseetiin jira sumaatu narkini malee. Een argine dhiifamaa keessaan naa barreessaa magzii amma sirraa baatee akkan arguuf. Rakkoon qabu waa'ee isiin dubbisa. Isiin dhuftee haa himattu ishii isiin haa dhuftu isii fidin. Ayyee isinii fidaa waraqallee kun agarsiisinaan jettee amanuu baatan. No ati agarsiisin isiin dhuftee rakkoo isii haa himattu. Isiin dhuftee haa himattu isumaan fidaa. Akkasitti bareedaa dubbiin. Ayyee galatoomaa isinis. Hundee dubbadhu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Akkami maaki qophiin jala bultiin gargaarsa maal fakkaatoo? Waan jiru. يا ربي قلني خيتي نورتي أرجومتي ما تنتيتي لكوين في النوغدي تنتيتي أما إن الحمد لله ألف مرة فصل وسلم على